biyyi teenya imala badhaadhinaa qabattee halkanii fi guyyaa Afrikaa keessaa tokkoffaa taatee misooma nuuf dandeessee, nageenya nuuf dandeessee, siyaasa nuuf dandeessee, fuulduratti biyya tasgabbooftee misooma cimaa, irree cimaa qabdu gochuudhaaf imalli keenya itti deemaa jirru baay'ee guddaadha. Heera mootummaa irratti, xiinsammuu irratti, olaantummaa seeraa yookaan ammoo mirgaa fi dirqama milishaatii fi akkasumas akkaataa itti loltummaa farra rebeellaatii wajjin wal qabatu ji'a tokkoof waan obsaan leenjituun irra adda ta'e waan fudhattaniif hundaa ol qaama leenjii kana milkeesses qaama leenji'aa tures mee al tokko hamilee guddoo naa kannaachuu barbaada. Kenni keenyas imaana isiniif kenname ummata keessaniif dursa kennuudhaan oolee fi lubbuu keessan aarsaa godhattanii ummanni keenya filannoo diinaa fi filannoo mootummaa gidduu akka hin seenne taasisuun isinirraa jiraata jechuudha.